Akkamitti nagaa jirtu obboloota kiyya kana waliin maree gabaatti gochuu barbaade daqiiqaa muraasa waan ta'eef nu wanta faachuu jechuu barbaadeeti. Akkamitti nagaa marii keenyatti humnaa jechuudha. marii keenya irraa nulle waa'ee fayyuu amantii isa baay'ee shakkuu turanii waa'ee isarratti gooftaan maal jedhee barsiisee isa jedhuu fi barattoonnis tuquu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 5:24 irratti namni gooftaa qabne kamiyyuu baduu akka hin dandeenyeef fi saba cubbuu isaa gara muraa bara baraa kan hin deemne gooftaan dubbate nama amanee fi waan guddaa. Kabira Wangeela Yohaannis itti makana boqonnaa isaa 3:8 irratti በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም ይላል። አይፈረድበትም wanni amantii irraa eegamuudha malee achuma barnoota hin barbaachisu fakkeenyaaf warri ergamee seera baramaa jechuudha. Ibiroota irratti tuqamee ibiroota 8 irratti seerri duraa dadhabaaf kan hin baane waan ta'eef diigamee ergame. Waa'ee isaatti bal'ise. Inni biraa barattoota waan inni barsiisutti Hawaara Qudus hojii erga gara warra Efesoon 2:8 kaasee dubbisi amantii duwwaadhaan fayyuu akka danda'u barreesse. Inni ammoo kenna waaqaati. Amantiidhaan fayyuun kenna waaqaa ta'uu isaa gooftaan barsiise. Hawaara Qudus barsiiseera. Phexros waan jedhee barsiisee ergaa isaas jalqabaa 2:24 irratti cubbuu keenya gooftaan nurraa fuudhuu isaa nutti himeera. Madawuu isaatiin fayyuun keenya kan caalaa fayyuun keenya akkamitti shakkitan badda jettee. Imbannu sanyiin bannerraa dhalannee eeguma Yesuus itti amannee.